Waraanni hololaa yookiin Cold War akkamiin akka eegalan yaadattu? Waraanni Kooriyaa waraan hololaa yookiin Cold War isa jalqabaati. Erga waraanni addunyaa lammaffaan goolabamee yeroo jalqabaaf biyyoonni garee kooministii fi biyyoonni lixaa humna waraanaan deebii oliif kennanii waraanni Kooriyaa waraana hamaa jaarraa 20ffaati. Daafoonsaa amma guyyaa har'aatti jira. Garuu Kooriyaa maaltu lamatti baase? Sababii waraana kanaa hoo? Kana keessatti gaheen US maal ture? Kana hubachuuf seenaa duraan ture duubatti deebinee ilaaluu qabna. Hagayya 1945 boombii atoomawaan Hirooshimaa irratti kufuu guyyaa lama dura gamtaan Soviet USSR Jaapaan irratti waraana labsuun biyya 1910 irraa eegaluun impaayera Jaapaan jala turte Kooriyaa weerare. Warri Soviet ammoo kutaa gara kaabaa dhuunfatan. Humni waraanaa US ammoo Kooriyaan guutummaatti harka Sovietitti akka hin kufneef kibba Kooriyaa qubatan. Gareen lameenuu sarara mudhii lafaarraa gara kaabaatti digirii 38 irratti argamu 38 parallel jedhamu daangaa godhachuun lafa to'atan irratti of jabeessuu eegalan. Bara 1948 garuu kutaaleen gargar qoqqoodaman lameenuu mata mataatti biyya of danda'an ta'uun bulchiinsa mataa isaanii uummatan. Kallattii kibbaatti biyyi Rippaabilika Kooriyaa jedhamu yeroo jalqabaaf hundeeffamuun to'annoo US jalatti buluu eegalte. Pirezidaantiin biyyattii nama sirna duriitti cichanii fi sabboonummaa biyyaalessaa leellisan Singnam Rihii turan. Kaabatti ammoo biyya Rippaabilika Dimokiraatawaa uummata Kooriyaatu dhalatte. Biyyi yaadama kooministiitiin taliigamuun hundoofte kun Kim Il Sung nama jedhamaniin buluu eegalte. Biyyoonni lameenuu birmadummaa biyyummaa gonfachuuf guutummaan Kooriyaa naaf mala jechuun falmachuu eegalan. Kun ammoo daranuu dubbii hammeessaa deeme. Waxabajjii 25 bara 1950 loltoonni Kooriyaa kaabaa sarara 38 parallel jedhamu ce'uun kibba weeraran. Yeroo kana garuu Ameerikaan gidduu seenuuf dirqamte. Yeroon sun yeroo addunyaan waraana hololaa kaapitaalistoota lixaa fi warra kooministii gidduutti adeemsifamuun raafamaa turte akka ta'e dagachuun qabna. Biyyi Rippaabilika Uummata Chaayinaa jedhamuun bara 1949 Mao Zedongin moggaafamte michuu Kooriyaa kaabaa ta'uuf yeroo ittiin fudhanne har'allee akkasuma. Yeroo sana pirezidaantii Ameerikaa akka turan Harry Truman yaalii koominizimii babal'isuuf taasifamaa ture dhaabsisuuf yaada qabu turanii yaaddoon isaanii kun hin oolle yeroo booda koominizimiin Kiyuubaa fi Veetnaam keessattis babal'ate. Truman koominizimiin yoo babal'atee Kooriyaa guutuu dhuunfate biyyi itti aanee dhuunfatamu Jappaan ta'a yaaddoo jedhu qabu turan. Jappaan yeroo sana daldala Ameerikaaf akkaan murteessituu turte. Dubbiin wayita hammaatu ajaja dhaabbata biyyoota gamtoomaniin loltoonni US fi biyyoota biroo 15 ta'an irraa walitti gurmaa'uun fulbaana bara 1950 dachee Kooriyaa kibbaa qubatan. Warri Ameerikaa osoo addan kutin qilleensarraan Kooriyaa kaabaatti boombii roobsuun magaalota ishee barbadeessan. Garuu humnoonni Kooriyaa kaabaa tumsa Staaliinii fi Maawootiin waraana waggaa 3 ture keessatti haleellaa diinaa ofirraa qolachuun deebisanii haleelaa turan. Yeroo sana daangaan biyyoota lameenii yeroo hedduuf geeddaramee ture. Waraana sanaan namoota nagaa miliyoona 2 dabalatee lubbuun namoota miliyoona 3 olii darbeera. US warra Kooriyaa kaabaa barbadeessuuf humna hin fayyadamne hin qabdu. Meeshaalee waraanaa dhohuun balaa guddaa uuman toonii 635 caalaa dhukaasteetti. Keemikaalota dhangala'oo abidda uumuun balaa hamaa qaqqabsiisan dhala namaa jiraatti gubanii fixan toonii 33 fayyadamteetti. Uummata Kooriyaa kaabaa keessaa dhibbeentaa 12 haga 15 ka ta'an dhumaniiru. 100 kan lakkaa'aman qe'ee malee hafan. Adoolessa 27 bara 1953 akkuma Staaliin du'een waliigalteen dhukaasa dhaabuu mallattaa'uun daangaan biyyoota lameenii iddoo waraanni eegaluu dura ture 38 parallel jedhamutti deebi'e. Haa ta'u malee takkaa waliigalteen waraana dhaabuun nagaa buusuu biyyoota lameen gidduutti mallattaa'ee hin beeku. Kanaafuu waraanni Kooriyaa erga eegalee waggaa 75 booda ammallee Kooriyaan kaabaa fi Kooriyaan kibbaa michuu ishee US waliin ta'uun waraanatti jiru jechuudha. Erga waraanni dhaabbate haalli Kooriyaa lamaan keessa ture kan duraan turerraa daran geeddarameera. Kibbatti Singman Rihii hanga bara 1960tti qofaasaa biyya bulchaa ture. Waggoota ittaanan mootummaan Dimokiraatawaa fi humni waraanaa biyyattii wal harkaa fuuchuun bulchaa turan. Kun ammoo hanga bara 1990moota keessa Dimokiraasiin biyyattii keessatti cimutti itti fufe. Kaabatti ammoo Kim Il Sung hanga lubbuunsaa dabartutti kophaasaa biyya bulchaa ture. Wayita inni du'u ilma isaa Kim Jong Il jedhamutu bakka bu'e. Kim Jong Il du'uu booda ammoo akaakayyuu Kim Il Sung ka ta'e Kim Jong Un aangoo qabate ammallee biyyatti kophaasaa bulchaa jira. Kan itti aanus maatii Kim Il Sung keessaa ta'a jechuudha. Bulchiinsi maatii Kim falaasama Juche jedhamu irratti ka bu'uureffameedha. Kun bulchiinsa kooministii aadaa Kooriyaa kaabaa ta'eedha. Falaasama humna waraanaa irratti xiyyeeffatuu fi namni dhuunfaa akka qabeenya horatu hin deeggarreedha. Sirni kun garuu kufaatii Soviet booda rakkoo hamaa keessa seene. Baroota ittaanan rakkoo irratti dabalamaa deeme. Addunyaadhaan qollifatamuu, beellii fi hongeen hammaachuu sababa sagantaa niwukilaraa ishee addunyaan qoqqobbii irra kaa'uun rakkoo Kooriyaa kaabaa daran hammeessaa deeme. Faallaa kanaa Kooriyaan kibbaa ammoo addunyaa biraa keessa seente.
bara 1990moota keessa dinagdee ishee daran guddiste. Industirii fi teekinooloojii irratti xiyyeeffattee badhaate. Yeroo gabaabaa keessatti tarree warra Asian Tigers jedhamanii hiriirte. Singapore, Taiwan fi Hong Kong faana dorgomuu eegalte. Waggoota 30 darban lammiileen Kooriyaa kibbaa qabeenya isaanii dachaa 3 dabalaniiru. Kooriyaan kaabaa ammoo ardii Eeshiyaa keessaa biyya hiyyeettii taatee hafte. Akka Ameerikaanonni tokko tilmaamanitti. Hariiroon Kooriyoota lamaanii waggootaaf hin suphamin jira. Olloonni kunneen ammallee muddama keessa jiru. Xumura bara 1990mootaa irraa eegalee biyyoota lameen walitti firoomsuu fi hariiroo isaanii cimsuuf yaalamaa tureera. Garuu tokkollee milkoomne. Hawaasni idil addunyaa hedduun Kooriyaa kaabaaf gargaarsa dhiyeessuuf biyyattiin sagantaa nikulaaraa ishee akka dhiyeessitu dhiibbaa uumaa turanis hin milkoomne. Kooriyaan kaabaa godaannisa haleellaa qilleensaa US yaadachuun meeshaalee waraanaa nikulaaraa oomishuun akka isheef malu ibsiti. Hawaasni idil addunyaa meeshaaleen waraanaa akkanaa harka mootummaa dimokiraatawaa hin taane akka Kooriyaa kaabaa kana jiraachuutti baay'ee yaadda'u. Ebla bara 2018 bulchaan Kooriyaa kaabaa Kim Jong Un fi pirezidaantiin duraanii Kooriyaa kibbaa Moon Jae-in waliigaltee dhukaasa dhaabuu bara 1953 mallattaa'e gara waliigaltee nagaa buusuutti geeddaruuf tumsa Ameerikaa fi Chaayinaatiin yaalanii turan. Garuu hanga yoonaa bu'aa qabatamaan hin argamne. Erga waraanni Kooriyaa eegalees waggaa 75 darbaniif maatiin tokko sarara 38 Pearl jedhamuun gargar bahanii ollaa walii taa'u waliin argan. Daangaan sun addunyaa irratti daangaa eegumsa humna waraanaa cimaa qabaachuun beekamuu fi haftee waraana hololaati. Hayyoonni seenaa bara waraana Kooriyaa Mao Zedong loltoota miliyoona 2 Kooriyaa kaabaaf ergan jedhu. Ilmi isaanii hangafaa Mao Anying loltoota ergaman keessaati. Waraana keessatti haleellaa boombii Ameerikaan ajjeefame. Bulchaan Chaayinaa wayita ajjeefamuu ilma isaa dhaga'u akkas jechuun labse. Waraanni wareegama qaba. Wareegama malee injifannoo hin argamu. Maalumaafuu viidiyoo kana inuma jaallattu jennee abdanna. Egaa erga jaallattanii laayik godhaa. Viidiyoon itti aanu akkasiin hin dabarre YouTube keenya subscribe godhaa. Viidiyoo itti aanu wal argina. Ciao.